walaabuu gubbaan diidaa gurbaan dheebote badee barraaqii gubbaan diidaa gurbaan dheebote badee kilaashii 30 nyaatu dhoombirii 6 nyaatu gurbaan siin dheesse badee jedhanii geeraruudhaan dirree qabsoo irratti wal jajjabeessuu turan. Gootawwan lubbuu ofii daran biyyaa fi uummata ofii jaallatan. Warri dhiiga sabaa itichuuf dhiigni jaraa dhangala'ee dachiirra yaa'e sun waggoota 50 har'aatiin dura bara 1960moota keessa akka lakkoobsa Awurooppaatti jechuudha. Gaafa gabroonfataan Haayile Sillaasee madhaa fi maatii isaanii xuyyuuraan barbadeessee qe'ee isaanii taquufaa fi qananii guddoo san hiyyoomsee gootaa fi ilmaan goototaa of jalatti jilbiiffachiisuudhaaf waraana ofii baaletti bobbaafate san. Gaafasii fi achiin durallee gammoojjiin baalee lafa quufaa tasadoon itti wal ga'e lafa gootaa tadhiiraa fi dubartiin isii waan jettee itti geeffatte. Dhugumatti gammoojjiin baalee maan'ee leenci namaatii fi bineensaallee itti wal ga'e tamaqaa fi maqoon isii illee kabajaa guddoo qabdu. Tadiinni isiitti duuluu hin dhiifne ta'ammoo ofiifuu isii sodaatu. Qe'een urjiiwwan 1000 biqilchite eeyyeen gammoojjii baaleeti. Tagaafas qe'ee goototaa jennee waamuu turre sun lafa lafeen gootowwanii diddaa gabrummaatiif irratti caccabte. Qe'een goototaa xuyyuurri nafxanyaa lafee namaa fi sa'a Oromoo irratti guggubee ofiifillee itti gubame. Qe'ee santuu har'a hiyyoomee daaree gufufee caphee caba kaleessa osoo hin fayyin caba birootiif hokkolee dhukkubbii himata. Maqaa fi mataa santuu laata eessa dhaqe nama jechisiisa. Maqaan ulfinaa kaqee goototaa jennee waamuu fi ittiin illee boonuu turre sun eddoo ofiitii baqatee jecha arrabni keenya dubbi'ifuu rakkatu. Qe'ee buqqaafamtoota baalee jecha atiin waamamuu daran dhukkubni qaamaa fi qalbii namaa laalessee onnee namaa bobboreessu akka hin jirre warri dhugaa kaleessaa saamamee hiyyoome sun gururi'ee gungumee hasaasee lallabees ta'iiwwan har'aa fi kaleessaa cufa wayita himuu fi himatu yoo gurri dhageeffataa dadhabee dhiise malee jarri garuu dubbachuu hin dhiifne. Warra sodaatu miti gootota keenya arman lafee isaanii owwaalan diinni lafee isaanii qotee baasuuf qabsorra jira. Ammoo sodaannee sani gadhiifnan jennu yeroo dur itti qabsoof karoophilaan armarra deeme ganda kan roophilaan baxaabata roophilaan 5 kalakkoobsi isaa jedhamu 21 armarra deemee ganda keenya baxaabatu ture. Dumaaliif gannaalee lamaan jeddu halkaniif guyyatti tumuu ture. Gaafasuu sodaan quncee mukaa nyaatanii ka shaayii lafan jirre ka midhaan lafan jirre ka gabaa tokko hin qabne ummati keenya jabaatanii quncee mukaa dhuganii ka gabaa tokko hin qabne bara baay'ee yookaan bara 7 yookaan bara 8 armarra qabsaa'uu ture. Reeffa namaa laaluu dhiisanii rifatuu dhiisanii karoophilaan horiin afee lafti tummaansa taate reeffiti horii maansa fakkaatu. Gaafas qabeenyi reefu obboleessi keenya kiila lixan jedhu sun injira biyyi keenya guyyaa san guyya biyya kiila lixu. Qabeennan biyya dureetti biyya takkaan beelayin biyya takkaan dhabin biyya kajeeltum biyya kadhattum biyya humni karrafiitiif qonna fiitiif irree fiitiif buluu turte. Ammallee biyyuma san lammiin armarraashina kennaaf yeroo gisee godhe waan kanaaf. Daawwattootaa fi dhageeffattoota keenya kabajamoota. Gargaarsa gurmuun kaaya Arsii biyya Kanaadaa uummata ofiitiif erga qabannee buqqaafamtoota gammoojjii baalee kanneen ganda barraaq iddoo addaa waaqdabar jedhamtutti qubsiifaman wajji ayyaana hiikaa soomanaa yookaan Iidal Fixri kabajuudhaaf iddoo seena qabeettii sanatti imalaa jirra. Diida yookaan raasaa barraaq bal'inaa fi teessuma diriiraa lafeessii yoo taate malee loon gaalaa fi re'ee aannan dhuganii kaleessa namarraa hafe
dhadhaa baysanii micciirraa fi finiina gaafa durii keessummaa ittiin simatan. Sadoo fi qananiin Oromtichi ittiin jiraachuu ture sun har'a irratti hin mul'attu. Barraaq lafa gaalaa fi taloonii qofa osoo hin taane dahoo qabsaa'ota gameeyyii iddoo leenci akka guutamaa hawaasfaa qabsoo jabduu irratti taasisaa turanii fi irrattis wareegaman. Lafa rophilaan nafxanyootaa horii fi maatii Oromoo humna ol irratti miidhaa ture yommuu taatu, seenaa bal'aa lafaa fi nama isii yeroo biraa bal'inaan akka isin daawwachiifnu abdii qabna. Har'aaf turtii gabaabduu buqqaafamtoota gammoojjii Barraaq wajji taasifnee fi wantoota naannawa sanitti agarree dhageenye akka isin dhageessifnuu fi isin daawwachiifnu qaamaa fi qalbiin nu wajji turaa kan isiniin jedhu qopheessaan qophii kanaa Annasraddiin Adam. Muhammad Isaaqnaan jedhama. Osoo imala deemnu waliin dhufnee waan isin itti jirtan beekuudhaaf isin gorre. Maalirra jirtan? Maal dalaguu jirtan? Waan nuti itti jirru horii hara obaafachaa jira, bishaan obaafachaa jirra. Hara tan obaafattan? Hara adii tan obaafan. Namni hoo maal dhugee jiraata? Namni illee kanuma waliin dhuga. Horima kana waliin bishaan kana dhuyna, bishaan biraa hin qabnu. Takkaatu namni qaamni dhufee qaama mootummaatis haa ta'u qaamoleen biraallee dhufanii bishaan qabdanii bishaan osoo isinii bahee bishaan isinii baafnafaa jedhanii namni isin gaafate jiraayyuu? Jiru. Takkaa namni gaafatee hin jiru. Haalli nu keessa jirru haala ulfaataadha. Gizee roobaa malee gizee bonaa bishaan argachuu hin dandeenye armee tana kaanee lafa sa'aatii 6 armaa wal mal dhaqanna. Achi waraabbannee arma galla. Horiin waan dhuguun argu, namni waan dhuguun argu. Namni ganama bahe guyyaa gara sa'aatii 6 gala jechuudha armatti. Lafti tarba qabdi, tarba hamaa qabdi. Tarba saniifuu namni deemee galuu hin danda'u. Lafa akkasii sanii ifaanyinee raffaannee horiillee obaafnee fillee dhuyna jechuudha. Gizee roobaa ammoo horima waliin hara keessaa hara qabanne bishaan hara wahii qabanne san keessaa horima waliin dhuyna. Addatti wanni nu qabnu hin jirtu. Boombaa wahii hin qabnu. Bishaan qulqulluu argachuu hin dandeenyu. Bishaan horiin dhugu san waliin dhuyna jechuudha. Sanuma dhuydee waliin jiraan. Yoo harti tunuu dhabamte hoo yoo roobni roobin maal taatan? Yoo roobni roobin weelmaluma san dhuyna malee takka bishaan biraa argachuu hin dandeenyu. Weelmala asirraa hagam fagoo? Fagoodha sa'aatii achi deemsa sa'aatii 3 achi as deemsa sa'aatii 3 sa'aatii 6 deemsifte jechuudha. Walii gala. Yoo kana dhabdan sa'a 6 deemtanii waraabbattanii? Sa'a 6 deemnee waraabbanna. Yoo rooba guyyaa meeqaatti nagana kuufama? Kuniin roobni guyyaa tokko lama uumaa nuun fidu. Lafa fooqataa lafti jajjabduu lafa jabduu. Hin dhuydu fiifuu? Fiif dhugdi. Isiyyuu hin fayyadu roobni tokko lama isiyyuu hin fayyadu. Gaafa achiin duubatti rooba 3 4 booda guyyaa tokko lama keessaa dhuganii eegas yoo itti deddeebi'ee baay'atee itti deddeebi'ee roobe hin ciisan. Yoo si horiif namni illee yoo dhuguu danda'a malee rooba tokko lamaan uumaa irraa dhuguu hin danda'an jechuudha. Hagam tura ammoo asitti kuufamee hagam takka turuu danda'a? Yoo rooba guddaa argate rooba gahaa argate torbee tokko. Yoo rooba gahaan argatan ammoo buliisi 2 3 akkanuma hagam. Bishaan kana akkamitti amantanii dhuyitanii ittiin jiraattan? Nuyi amma bishaan nu qabnu kana bishaan ammoo tunuu bishaan kun faayidaa qaban jennee hin dhuyne ammoo yoo haganaa yoo kan qabaatin taateen duuna rabbuma keenyatti kadhannee kanumaan ofirraa bishaanuma booruma san ka giza horiilleen ittiin fincaanu. Horii kana irraa eeynee irraa wal eeynee irraa wal dhooguneet ijaarreet akkasitti dhuguu dandeenya booruu dhuyinnaa ganaa yoo diqqo kuufaman ammoo tunuu ramoo illee godhatanii ijoolleellee garaa mimicciiranii namallee garaa mimicciiranii diqquma baasanillee kanaafuu rakkoo hammaata akkanaa kee jira jechuudha. Bishaan maal qabna bishaan keenya kanuma wayita argan wayita roobni roobu kanuma wayita dhabnu kunoo weelmal. Bishaan kana mee waggaa keessatti yeroo hagam argattan? Waggaa keessatti rooba lama arganna silaa hagayyaaf ganna jedhama. Sunuu yoo feeten oolti hageetti sunuu yoo feeten oolti yoo feeten roobu guyyaa hagayyaaf keessa amma ganna kana keessatti rooba lama roobu akka rooba 3 malee nu roobneyyuu walii galumaayyuu. Ka biyyaasii olillee ima roobdu amma kun oliin cinqamee bishaan dhabee miila kana amma warraaf duuba adoo harka lamaan buliiniif duuba deebi'ee jedhama gala birraa biyya gal. Bishaan dhabanii waan takka
bishaan irraa dhabanii rakkoon isii kan. Silaa bishaan qabaatanii jallisii fa'aa bishaan fa'aa osoo qabaatanii lafti tun midhaan yoo itti qotatan maal taati maal rakkoo qaba? Midhaan kana imamaa hin beeknu guddiftu yookaan midhaan kanallee waliin guddiftu midhaan horii waan isiin taatuuf. Horsiisa looniitiin jiraattan. Mee loon keessan kun maal dheedanii maal dhuganii namni loon qabu kun yoo bishaan hin qabaatiin yoo marga hin qabaatiin maaliin jiraachisa loon isaa san? Maalin jiraachisa oofaniituma haga san lafa diidati lafa hidda citaa qabdu maya horii oobruun qabdu deemanii baaluma ciratanii waa citaa buqqifatanii yoo bishaan hin dhabin ittiin du'an yoo bishaan hin dhaban bishaatti du'an isaan amma lafa tanatti. Kanaafuu mee bishaan dhabuun jireenya keessan keessatti dhiibbaa akkamii rakkoo akkamii isiniif fidde? Rakkoo guddaa nutti fidde bishaan dhabuun rakkoo guddaa amma namni asoo karaa deema dogodaannaa fi fuula fasaanitti horii hafuuratti baafadhee wayita dhufee silaa gattaa'u bishaan dhabe akkasi gara galafaa waan takka dhabe ifi lafti horiin hafuuratti fudhatu taan lafa biraan argatu asii ol lafti qoodamtee firraa namni walii qoodee fixe lafti horiin itti hafuura baafatu taan tamalee hin jirtu. Biyya walii qoodee qonnaa fixe asii ol bishaan hin qabdu waa mana barumsaa gayaa hin qabdu. Bakka yaalallee hin qabdu iddoo yaalallee hin qabdu haraa weelmalli as namni dhibame yookaan dallu malee argatu hin danda'u. Eessa yaalchiftanii namni yoo fayyaa isin irraa dhabe mee akkamii yaalchiftan ammaan tana? Maal motora irra qabannee armaa banneen yookaan weelmalli hin dhayine yookaan dallu hin dhayina. Eessaa lafa haakimiitti argan. Ammaan tana mee addunyaan guutuun dhukkuba koronaa jedhamu yaaddooftee yaaddoo guddoo kee jirti. Nama hedduu dhumuu jira. Isin waan koronaa irraa maal beektan? In dhageenya malee gurraan dhageenya malee irraan beeknu irraa haga sila biyyateen illee hin dhufne haa ta'u ammoo bishaan kana shakkii bishaan diimataa kana ka qulqullina hin qabne kan shakkaatuma rabbi matti kadhanneef warraa dhuyna malee waa bishaan kana fi nafseen nu feetu nafsee giddima dhuyna malee giddima horii arma xoofneef dhuyna malee waa takka nafseen nu hin jaalattu giddima dhugan obaasa malee. Dhukkuba koronaa jedhan maal beektamee koronaan akkamitti dabruu danda'a akkamiif ofirraa ittisuu danda'an? Akkasii firraa ittisan hin beeknu garuu in tara jedhani harkaa namaatiin tara jedhani salaaman tara jedhani kana irraa dhageenye malee hin beeknu waa'ee isaa. Agas jechuudha. Agasan eenyu isin barsiisa guma sanuu? Agasaniin dhageenya reediyoo irraa dhagaye yooma dhagahee ma dhageenya. Daawwattoota keenya kabajamoota fagoo fi dhiyoo teessanii warri nu daawwachaa jirtan. Magaalaa guddittii godina Baalee tan taate roobe irraa fageenya kiiloomeetira 250 imallee ammaan tana naannawa Barraaqiitti argamna. Barraaq jechuun lafa qabsooti lafa gootawwan akka guutamaa hawaasa irratti wareegaman lafa akka Qananii Magarsaa fa'aa Murattuu Dalloo warra seenaan isaanii hin dubbatamin hedduutu lafa tana irratti wareegame. Hawaasni naannawa kanaa irra jireessi isaanii horsiifataadha. Haroon na duuba agartan kun roobaan kuufame. Hawaasni naannawa kanaa ka jiraatuun haroo kana jechuudha. Rooba guyyaa muraasaatiin akkanatti ka kuufamu yommuu ta'u haroo kana waraabbachuudhaan sa'aa fi nama ofiillee obaasanii harooma kanaan jiraatan jechuu. Gaafa haroon kun irraa dhaabbate jireenyi uummata kanaa gaaga'ama kanaa daranii keessa seenaa jechuudha. Qaamni dhimmi kun ilaallatu uummata kanaaf furmaata akka godhu nuti dhaamsa keenya dabarsaa buqqaafamtoota Barraaqitti argaman. Iid Mubaarak jechuudhaaf gara isaaniitti imalaa jirra. Nasraddiin Adam turtiin teessan OMN hojjaa taatu. Balatti Eid Mubarak. Eid Mubarak. Ayyaana irraa akkamiin kabajuu jirta Eid kana? Nama agartee buqqaa kafirraa kararra taa'u haala immoo jireenyatiin agartee qabeenya keenya kalee irraa kaanee miidhaan guddoon gara daa'imaatiif gara dubartii illee garuma namuma jireetu danda'u akka jiruun nu jajjabdu galanni rabbi haa gayu ammoo ardhallee kan akkamitti inna jenne akkan agartee obboleeyyan teenna warri rabbi kalee karaa qajeela irra kaaya akkana nu qaabatanii rabbi isaan haa qaabatu faaruun ka rabbii keenyatti waggaa guutuu nu ga'ee galanni isa haa gayu isinillee umrii dheeresee fayyaa isinii haa kennu. Maqaan kiyya agartanii Sheekh Muusaa Abdii Gurraacha jedhama. Buqqaa ganda Barraa keessa jirru. Yoo ta'u dursee ammoo tinu rabbii kee galatoonfadhaa eegas warra oomishii kan amma nu dhufe kana ka agartee rakkoo keenya fuudhee gargaarsa kana fuudhee dhufe kana arsii kana irraa fuudhee dhufe kana irra deddeebi'een galatoonfadha. Darsee ammoo tinu alhamdulillah faaruun rabbii keenyaa ka Eid Mubaarak guyyaa irraa kan nu ga'e faaruun ka rabbii calamaati. Ammoo haa taatutti jireenyi nu keessa jirru jireenya agartanii jaljiraataa jechuudha. Maaliif yoo jette nuyin uummata buqqaa uummata qe'eef qabeenya ofirraa buqqa'ee nyaata hin qabne
ka agartanii iddoo tana waan takka illee hin qabne ka agartanii duraan agartanii harka rabbii malee harka mootummaatiif harka lammii kennaa bicha eeggan ka tursiise haga agartanii ji'a afurii wanni takka nuun dhufne jechuudha. Kanaafuu qarqaarsi amma isin nuuf fiddan kun isin akka xiqqaan laaltanii nu ammoo rabbii keenya illee galatoonfannee isinillee warra waan kan nuuf fide kana sirri galatoonfanna. Nuyin dubbiin silaa irratti gaalan faatu ambi akka rakkinni amma keessa jirruuti. Akka ammallee fuuldura keenya rabbi beekaa hin beeynuti. Akkaataa kalee dhufnee haga waggaa afur asirru kana eeda ilmi keenya hin bulamoo hin bulu san keessa jirra. Mana hin qabnu, qayee hin qabnu, qabeenya hin qabnu. Ammoo alhamdulillah fa'aa rabbii keenya haqas dhufne gaarii bullee qarqaarsallee arganne akka dansaa jirra. Amma ammoo yeroo dhihoo tana qarqaarsa hin qabnu jechuudha. Kanaaf akkuma ardhan tana agartanii nu yaadatan kana obboleeyyan teenna tajirtu tarsii Kanadaa jirtu ta'ala jirtu ta Itoophiyaa keessa jirtu marru akka nu hin daganne mootummaan keenyalleen akka nu hin daganne uummati Oromoo nu wayni lafa nu kaase maqaa Oromummaan lafa nu kaase malee yakka dalagnee hin kaane. Yakka dalagnee lafa sarara hin kaane. Wani nu kaase maqaa Oromummaan nu kaase. Maqaa Oromummaan san nu kaase Oromoon irraa mootu biiftuu baay'aatee mul'atte nu ammoo yoo gaadoo akkana kana keessa teenne waan nulle tolaatii miti waan zeenaf ammallee uummata Oromooti illee tolaatii fi mootummaan keenyallee uummata Oromoolleen akkaataa nu agartanii jireenya ilma namaa santi baanu akkaataa nu iddoon jirtun iddoo nagayaati iddoo agartanii Oromiyaati lafa Oromiyaa keessa jirra lafa nagayaa keessa jirra lafa badhaatuu keessa jirra iddoo san nu qufsiisanii akka nu qubannu akka harka namarraa baanu kana akka nu godhan mootummaan keenya akka nu beeku ummati keenya kalaaf agartee ijoollee akka nu beeku ammoo waan angala toonfadhu guddisee ummata qarqaarsaa nu bee dhaabate ka ciidanu arda maal taana akkamii wal bee dhaabanna jennee asoo dhukkubni agartee koobii 19 ka agartee ummata yaaddisi kun gabaa dhaqatu nu dhoowwe wal bee dhaabatu nu dhoowwe arda akkamiin badaa guyyaa ciidaa kana mana keenyaa gabbaanii dhaabanna jennu qarqaarsaa nu biraan gaatan galatoomaa jedha ammoo ammallee akka nu hin daganne jireenya galatoo kanatti akka nu hin dhiifne mootummaan keenya agartanii jireenya dhaabbata akka nu godhu iddoo Oromiyaa bareedduu gubbaa jirra badhaatuu gubbaa jirra nu ilma keenya guyyaa maraa iddirree yola deebifne iddoo olaa keessatti dhaabannee guyyaarraa akkuma ummati keenya kama dawlaa buudheen gadee Oromiyaa tanaa deebi'e agartanii lubbuu fi dhabee duniyaa fi dhabee ammallee ifirra deebisan akka hin taane agartanii jireenya dhaabbata akka nu godhu galatoomaadha ciidul barakeedha. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Akkam jirtan? Nagaa qabna. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Baga nagaa geettan. Amiin. Akkam ayyaana irraa kaname akkamii kabajaa jirtan? Akka gaarii. Akka gaarii isinlee warqaartanii gammachuu kabajuu jirra. Warra isin gargaare kana akkamii galateeffattamme? Ormishii haa dheerisu. Rabbi haa gammachiisu. Rabbi haa quubsu. Warra nu gargaare kana haa barakatu haa ulfaatu. Dhukkuba bara Rabbi irraa haa qabu. Akkana jennaan. Kanaan dura mee Eid akkamii kabajaa turtan? Horii qallee midhaan kenninee nyaachifnee akkana kabajna. Har'a hoo? Har'a mootunuu isin eeggachuu jirra waan isiniif Rabbiin gootu malee maal harkaa qabna. Midhaan hin qaban agartee gabaa hin qaban rakkoo keessa jirra. Rakkoo guddoo keessa jirra. Agartee bishaan hin dhabne karaan kasin dhuftan kana bishaan kun kunnoo dayyu biyyanaan kun kunnoo welmal biyyanaan gabaan nuti hin jirtu. Shaamboo jedhanii waan takka kurtootaa qotachuu jirra malee maal hin jirre kurtaa qotanna. Maal dhugdanii jiraatan bishaan? Bishaan eessa argan? Olii gad deemnee soqanii dhuganii. Kan Rabbi nama nuu buusu malee eessa argan? Bishaan kayaa hin jiran. Waan Rabbi nuu buusu malee waa bishaan eelaa takka takka malee bishaan hin jiran eessa argan? Lafti isin agan haga achi kaatanii goggoowwee dabartan bishaan waa eegartanii kanuma bishaan hin jiran. Kun kunnoo dayyu kun kunnoo welmal hin jiran. Akkana jiraan jiruu hin qabnu. Uummata kanaaf mootummaan maal godhuu qaba? Uummanni kun akka jireenya ofiitti deebi'ee akka jiruu ofii jiraachuu danda'u mootummaan maal godhuu qaba? Maal godha qubsiisee warri bakka sitti deebisee midhaan sitti deebisee lafasii qotattee akkasii bulti. Akkanaan bulchaa hin turan kunuunan hin bulan. Uummanni kun uumma gootaraa qabu. Ka midhaan qabu, ka lafa qabu. Uummata akkasiiti. Amma hiyyummaa hamtuu keessa jira. Akka jira. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Baga nagaan Rabbi nu gahe isinillee baga Rabbi nagaan isin gahe jenna. Ayyaana irraa kana ammootinuu haga taayitaa teennaa umma kabajna waan ammootinuu dhabni keenya harkaa nu qabu malee lammii teenya duraan ammootinuu hafne jennee waan uffannu dhabnee shaara waan huccurra buufannu dhabnee manarra waan kaaynu dhabne kanaaf ammootinuu qoonqoo galgala waan feexarruun dhabnee osoo Eid Mubarak dur silaa feeysanii sadaqatanii dhabaa tokkotti sadaqatanii silaa jennu waan san harkaa hin qabne amma nurratti fiddee osoo nu ofirratti hin eegin kaqaa sabbarree irraa baane nurra fidde galatoomaa jennee baay'ee itti gammannee. Abdurrahmaan Mallimu Seewaaqoo jedhama. Wali qabaa buqqaati. Namni kun hundaa nama kalee buqqa'ee naannoo kanatti argamu kan qotan kan horan kan inni ganne waan ta'eef tajaajilli fakkeenya fardhanne walii godhu dhiisi
wanni inni walii godhuu danda'u takkallee waan hin jirreef waggaa 4-5 nama deeggarsa mootummaatiin harka namaatiin jiraataa ture waan ta'eef nama harka isaa keessaa waan qabne waan ta'eef nama harka namaa eeggatu waan ta'eef ayyaana kana badaa maal taana nu kayyachaa jiru nu kamaal hin geeggeefnenne ammoo yaaddoo guddaa nu ta'e obboloowwan keenya gurmuu KRC Kanaadaa deeggarsa ayyaana Eid al-Fitrii kanarratti arda nu dhaqqabanii nu deeggaraa jiranii isaanis galata qabanii ulfinna qabanii jazaan isaanii rabbi biraa haa ta'u jennee dursinee isaan galateeffannaa kanaafuu nu ummata buqqa'e wanni isinii goonu galata isinii galchuun ara waan biraa isiniin kenninu isiniin qabdanii nu kennitanii nu arda harkaan qabnu akka dhabaa keessan arda itti qarqaartanii ayyaana kanarratti arda nu gargaartan kana ulfaadhaa galatoomaa isaaniin jechuu barbaanna. Dabri ammoo kabiraa kan dabalatuu barbaadu nuyi ummati kun eega buqqa'e waggaa 5ffaa lakkaawaa jirra. Eega buqqa'an qe'eef qabeenya keenya san tun deebine naannootti jirru godina Baalee aanaa dalloo mannaa ganda barraa akkana tun doofne gandan taane jireenya rarra'aa jireenya dhaabbataan ta'in san keessa dargamna jechuudha yeroo ammaa kana. Biyyuma mootummaan jiru keessatti namni miidhamee sadarkaa kana ga'uun garuu akka gaariin nullee hin gammachiisu jechuudha. Jireenya keenya deebinee qonna keenya kakaleetti hin deebinee asii qotannee nagannee horatutti hin jirru rarraanee jiraataa jirra jechuudha. Kanaafiyyuu mootummaa yookaan naannoo keenya nu deebisee qe'eef qabeenya keenya san nu argu yoo san dhabe ammoo iddoo jiru tanatti haala jireenya keenyaa nu mijeessee jireenya rarraa karraa gara jireenya dhaabbataa jireenya idilaa faanatti akka nu jijjiiru kabajaadhaan isa gaafanna jechuudha. Maaliifii dachiin teenatuun tanutti argamnu dachii gabbaddu dachii midhaagdu tayoo qotatanillee yoo horatanillee haala jireenya namaa mijeessitu waan taateef dachii tarra xarranu ammoo rakkannee ummata Oromoo ka garaa jiru biyya garaagaraati jedhee nu jedhee waa kadhatee deeggarsa biyya alaatii kadhataniin ammoo nu asif fidamuun nulleef gaarii waan ta'iniif ummati kun ummata kalee aadaa kadhaatiin jiraataa turellee waan hin ta'iniif nama kalee horatee qotatee harka isaatiin bulee kennaa ture waan ta'eef arda ammoo yeroo nu deebisee harka namaa keessa waan nu eegsiseef mootummaan keenya gama kanaan nageenya tasgabbeessee qe'eef qabeenya keenya santu akka nu deebisu kabajaadhaan isa gaafannaa yoo san dhabe immoo jireenya dhaabbataa asitti akka nu argu kabajaadhaan isa gaafanna. Haala jireenya ammoo yeroo ammaa keessatti argamnu keessaa kaasee yeroo ammaa kana keessatti ji'a 3 irraa haga ji'a 4tti deeggarsi midhaanii haga ammaa akka nu hin dhaqqabin qonna hin qabnu gootara hin qabnu gabaa naannoo kana hin qabnu nama kalee harka namaatiin jiraataa jiru ji'a 3 irraa haga 4tti haga ammaa deeggarsi nu dhaqqabaa waan hin jirreef maatiin teenya yookaan ummati keenya kun sadarkaa beelaatiin saaxilamaa jira. Kanaafiyyuu haala yeroo ammaa kana dhibee vaayirasii COVID-19 jedhanii addunyaa guddaa yaaddisaa jiru kanaan wal qabate daandiin kalee magaalaa daandiinullee nurraa citee waan jiruuf ummati kun addunyaa koronaa yaachisee nu ammoo yeroo ammaa kana beela koronaa nutti ta'e nu yaachisaa jira. Kanaafiyyuu ummata Oromoo kas jiru odoo inni dhibeen hin dhumin beelli koronaatti ta'ee akka ittiin finne ummata Oromootii fi mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaallee dhaamsatti dabarfachuu barbaada. Muslimtoonni addunyaa kanarratti argamtan hundaanuu baga waggaa guutuu Eid al-Fitrii bara 1441 isin ga'ee jecha'a obboloowwan keenya gurmuu qarqaarsa Arsii Kanadaa kan ummata keenya buqqa'aa naannoo ganda barraaq wagdabaritti argamu kana bira dhaabbatanii yeroo akkanaa kana isaan qarqaaru irratti baay'ee gammanna. Yeroo kanatti akkuma rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam nu himanii dabarsanitti wal bira dhaabbatanii wal qarqaaruu akka ufii gammadanitti laafaa isaanii kufaa isaanillee akka gammadan gochuu rasuulli nu dhaaman kana irraa qooda guddaa kana jala butamanii jecha kana hujirra oolchuudhaaf obboloowwan keenya ardha waan guddaa waan gammachuu obboloowwan keenya kanaaf ta'u ka isaanilleef galaa guddaa isaaniif ta'u waan godhanii jiraniif baay'ee isaan galatoomfanna. Akkanatti ardhaa agartanii uummata keenya argaaf dhageettii kanaan bira dhaabbatanii harkaan bira dhaabbatanii sagaleen bira dhaabbachuun kun waan guddaa tokko galanni guddaan isin haa ga'uu jenna. Akka obboloowwan keenya irraa qooda guddaa fudhatan kanatti warri bakka hedduutti argamtan akka uummata kana bira dhaabbattanii uummata kana agartanii qarqaartan uummanni kun baay'ee kufa. Lafti tun Waaqdabar jedhamti. Lafa duraan qabeenyatti tokkoffaati horsiisee bula uummanni kuniin horiin dur lafa tanatti beekamu horii agartanii hammanaan isaan beekamu. Dabaree waaqaa jedhaniin dur Waaqdabar jechuun kun dabaree waaqaa jedhaniin maqaa gabaabsanii amma Waaqdabar jedhan malee qabeenya horiitirraa kun jedhamaa ture. Amma immoo uummanni kun sababa rakkoo lolaa kan daanga'aa kan isaan irratti geggeeffameen rakkatanii qa'ee isaaniirraa buqqa'anii amma miidhaman haganan jenne waan keessa jiraniif yeroo dhibee kana
daran saaxilaman dhibee qofa osoo hin taane beelaaf saaxilaman. Uummanni kun amma ka isaan amma isaanii sodaataa jirru dhibee daraniyyuu dhibeen durayyuu beelaaf saaxilamanii sodaataa jirra. Kana namoo obboloowwan keenya bira dhaabbatanii isaan yaadatuun yeroo kanatti ammoo akka uummanni kun hin yaaddofne akka yaaddessa keessan gal uummata obboloowwan isaanii ka islaamaa waliin akka gammadan gochuun waan guddaa tokko haa galatoomanii jazaan isaanii jannata agartanii gaa rabbi isaan haa gammachiisuu jenna. Mahmud Abduu jedhama waajjira hoggansa sodaa balaa aanaa dalloo mannaaraa. Duraan dursoo uummata musliimaa addunyaarra jiru hundaanuyyuu baga Iidul Adfaaxiriin isiniin gahe jechuu barbaada. Itti aansuudhaan buqqaatota bira jirra akkuma ati ibsite buqqaatonni aanaa keenya jiran kunniin waggoota 5 dabraniif aanaa keenya keessa turan jechaadha. Haalli jiruu isaanii haala baay'ee gaddisiisaa fi namatti hin tolle jechuudha. Bu'aa ba'ii baay'ee keessa dabraniitiin kan as gahanii jechuudha. Ammas akkaataan isaan itti argamanii fi akkuma argaa jirru kana akkaataa iida itti isaan itti kabajaa jiran baay'ee kan namatti hin tollee fi waan garaa nama booressu kan asitti argaa jirru jechaadha. Kanaaf haalli isaan keessa jiran kana yoo ta'u arjooma amma qabeenya hagana gahu kana qaamni nuu kenne baay'ee galatoomaa jechuu barbaada. Akkuma reef isin ibsamaa ture san akkuma aanaa keenyaattu akkuma addunyaattiyyuu buqqaa miti uummanni jiraataan aanaa keenyaa jiruu fi jireenyi isaa baay'ee gadi aanaa ta'aatiin jira jechaadha. Sababa dhibee COVID-19 kanaan jiruu fi jireenyi uummata keenyaa baay'ee kan jeeqamaa jiru ta'a jechaadha. Kunis maalirraa sochiin tokkoyyuu kan jirre ta'uu isaati jechaadha. Sababa dhibee kanaa sochiin adda addaa dhoowwamee jira. Namni carraaqatee akka duraaniitti waliin jiruu fi kan fooyyeffataa kan jirre ta'uu isaati jechaadha. Buqqaan immoo akkuma beekamu dalagaa tokko hin qabu ofirraa taa'eetiin kan waan namni fiduuf kan eeggataa jiru jechaadha. Sanirratti rakkoon irratti dabalamee daran rakkoon isaanii dabalaa kan deemaa jiru ta'uu isaati wal qabate. Deeggarsi amma isaaniif taasifame kun isaaniif waan guddaadha. Aguma fedhellee xiqqaatullee taatu guddaatullee taatu isaaniif waan guddaadha. Iida kanaan wal qabatee dhufuun isaa baay'ee kan namatti toluu fi qaama deeggarsa kana nu taasise baay'ee galatoomaa jechuu barbaada jechaadha. Itti aansuudhaan carraan uummanni kun qabu fuulduratti haalli amma isaan itti jiru kun fooyya'uu fi qaba jechaadha. Mootummaanis rakkoo isaanii kana rakkoo nageenyaatiin wal qabatee iddoo irraa buqqa'anitti yookaan deebisee nageenya isaanii achitti kabachiisee deebisuu fi waan tokko yoo sunillee ta'uu baate akkaataa asitti jiruuf jireenyi isaanii fooyyahee fi jireenya dhaabbatoo asitti akka jalqaban haalli osoo mijatee fi gaariidha jechuu barbaada. What